Ilmi namaa erga addunyaa kanatti dhufee karaaleen ittiin walii galaa turanii fi karaaleen odeeffannoowwan garaagaraa ittiin funaanataa turanis garaagara ta'uu haa ta'u garuu odeeffannoowwan funaanuuf karaa ittiin isaan wal qunnaman daandii walitti dhihaatu irra imalaa turaniiru. Sagaleedhaan iddoo tokkorraa tokkotti walitti lallabu geejjiba aadaa fayyadamanii odeeffannoowwan walii dabarsuu shimbirrootaan bifa xalayaatiin waliif erguu fi karaa biraatiinis osoo wal qunnaman har'a gahaniitiin jiru. Zamana amma keessa jiraannu kana keessatti odeeffannoowwan kallattii garaagaraatiin argaman caalaa odeeffannoowwan miidiyaa hawaasaa irraan saffisaan nama bira gahan akkaan gurra argataniiti kan isaan jiran. Haa ta'u garuu miidiyaaleen gurguddoon kanneen addunyaa irratti beekamtii guddaa argatan kanneen akka reediyoo, televezyiinii fi poostaa odeeffannoowwan hanga har'aatti tamsaasan osoo addaan hin kutin itti fufaniiti kan isaan jiran. Bara 2011 akka lakkoofsa Girigooriyaatti dhaabbata barnootaa saayinsii fi aadaa yuuneeskootiin yaadataa kan dhiyeesse bara 2012tti yaa'ii dhaabbata biyyoota gamtoomanii irratti erga mirkanaa'ee booda ammoo gurraandhala 13 kana keessatti waggaa waggaadhaan guyyaa reediyoo addunyaa jedhamuun kan yaadatamuu fi baranas yaadatamee ooluun isaa kan yaadatamudha. Kaayyoon guyyaa kanaa ammoo hariiroo raadiyoo fi dhala namaa akkasumas qe'ee raadiyoon jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti qabu kan yaadachiisu ta'uun oolaa ture. Guyyaan kun bara kana ammoo yeroo 12ffaatiif mata duree raadiyoo fi nageenya jedhuunis sadarkaa addunyaa guutuutti kabajamee kan oole amma reefuu ji'oota kan lakkoofsisedha. Miidiyaan taateewwan dhala namaa ilaallatuun hunda keessumaayyuu ga'een inni qabu yoo ta'u kan tolchuu fi kan balleessu keessatti illee gaheen isaa hedduu guddaadha. Michuu dhala namaa jedhamuun kan beekamu raadiyoonis miidiyaa hunda dura kan dhala namaa keessatti dhiibbaa guddaa uumaa turee fi hanga har'aattis dhiibbaan reediyoo guddaadha. Jaarraa waraanni bakka bakkatti hammaate kana keessatti ammoo qabiyyeen dhibdee tasgabbeessuu dhiheessuun qaama furmaataa tahuu keessatti raadiyoon gumaachuu akka qabu jajjabeessuun kaayyoon guyyaa isa kanaa yookaan guyyaa kabajamee isa ijoo tahee darbiitiin jira. Raadiyoon seenaa, afaan, aadaa fi artii sabaa kunuunsuu fi guddisuu keessattis qooda ol'aanaa kan inni qabatudha. Uummata Oromoo biratti akkaan kan beekamuu fi hundee afaan Oromoo jedhamuudhaan kan beekaman raadiyoo Muqaadishoo, raadiyoo Hararii fi raadiyoon Jimmaa yeroo kamiyyuu seenaa uummata Oromoo keessatti kan hin dagatamnedha. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin ammoo seenaa raadiyoo Muqaadishoo kan isin biraan geenyu taha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenyaan dabalataan odeeffannoowwan akkanaa kan isin biraan geenyu waan ta'uuf yeroo hundayyuu qaroo miidiyaa sabiskiraayib gochuudhaan akkan waliin turtan isin affeerra. Bara 1960moota keessa mootummaan Itoophiyaa fi Somaaliyaa wal dhibdee isaan gidduu tureen akka tokkotti kaan irratti olaantummaa argachuudhaaf mala adda addaa fayyadamaa turuun isaanii kan yaadatamudha. Waggoota 30 oliif miidiyaa keessa kan hojjetan gaazexeessaa fi barreessaa Isayyaas Hordofaa barri reediyoo Muqaadishoo hundaa'ee bara bulchiinsi pirezidaantii Somaaliyaa yeroo sanaa Muhammad Ziyaad Barree fi mootii gonfoo Itoophiyaa Haayile Sillaasee wal qoccolan ture jechuun ni yaadata. Yeroo sana warri Somaaliyaa namoota Itoophiyaa keessatti dhiibbaa uumuun beekamtii qabanii fi isaanitti fayyadamuun omala yookaan ammootu propagaandaa hololaa fayyadamuun dabarfataa kan turanii fi gama Itoophiyaatiinis deebiin akkasiitu ture jedhan. Warri osoo kana hojjetanii warri Somaaliyaa hin eegalin dura naannoo bara 1950 afaan Somaalee Finfinnee irraa darbaa kan ture yommuu ta'u innis qabiyyee mootummaa Somaaliyaa irratti dhiibbaa uumu akka ta'es ni yaadatama. Bara sana keessa ammoo waldhibdeen Itoophiyaa fi Somaaliyaa lafarratti waan tureef mootummaan Somaaliyaa lafa qabatee fi qabachuuf hedu qabiyyee isaa ta'uu uummata amansiisuu fi afaan Amaaraa fi afaan Oromootiin ammoo raadiyoon sagalee kana tahuu eegalee jira. Kutaalee mootummaan Somaaliyaa qabachuuf weerara bane yookaan waraana bane kanneen akka Harargee fi Baalee keessatti afaan Somaalee bal'inaan dubbatama. Kanaaf ammoo raadiyoo Muqaadishoo jedhanii afaan Oromootis itti dabalanii turan. Afaan uummanni Oromoo yookaan namni hundi dhagahuu danda'u uummata amansiisuudhaaf ture jechuun ka'umsi raadiyoo Muqaadishoo tahee ture. Raadiyoon Muqaadishoo bara 1965 eegaluu kan eegalan yookaan kan jalqaban keessaa warri jalqabaa Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee, Ayyub Abubakarii fi Alii Gaa'ii kanneen jedhaman tahuu akka jalqabaatti kan eeramanidha. Isaan keessaa Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee fi raadiyoo Muqaadishoo akkaan walitti hidhaminsa guddaa kan qabanidha.
namoota guddina afaan Oromootiif gumaacha ol aanaa taasisan keessaas tokko kan tahan Sheek Muhammad Rashaad Abdullee raadiyoo Moqaadishoo durallee mootummaa Somaaliyaa wajjin hariiroo jabaa qabaachuu isaanii kan beekamudha. Sheek Muhammad Rashaad Abdullee yaadni raadiyoo Moqaadishoo osoo hin ka'in durayyuu Kaayiroo irraa afaan Oromoo qilleensarra oolchuun nama jalqabaa ta'uun isaanii ni beekama. Sheekni kun amantiif qofa osoo hin taane walqixxummaa dhala namaatiif qabsaa'aa kan turan, afaan Oromoo akka guddatu ifaajaa kan turan, hojii isaan Kaayirootti hojjetaa turan raadiyoo Moqaadishootiifis ka'umsa ta'eetiin jira. Namoota gameeyyii mootummaa Somaaliyaa yookaan mootummaa Ziyaad Barreen hoogganamutti fayyadamuudhaaf abdate keessaas namni kun nama jalqaba irratti eeramudha. Sheek Muhammad Rashaad Abdullee Yuunivarsiitii Islaamaa beekamaa biyya Masrii kan magaalaa Kaayirootti argamu Al-Azhar kan jedhamutti baratanii qabxii ol aanaa galmeessuun achumatti ramadamanii hojii isaanii hojjetaa akka turan seenaan bara san katabamee fi hanga har'aatti kan dubbatamu isaa yaadata. Bara 1963 diinii yookaan amantii musliimaa barsiisuu fi imaama ta'uudhaan tajaajiluuf mootummaa Masrii Somaaliyaatti isaan ramade. Imaama masjiidaa ta'uun erga tajaajila isaanii yeroo muraasa booda mootummaa Somaaliyaa akka hojjetan mootummatti carraa kennee fi ramadee booda ammoo hojii dirqama itti kenname isaanii kanaan cinatti ammoo hojii kanas jalqabanii turan. Muhammad Somaaliyaa Sheek Muhammad Rashaad fayyadamuudhaan olola siyaasaa dabarfachuudhaaf mootummaan Somaaliyaa yaadus isaan garuu bakka mootummaan kenneef kan akka carraatti fayyadamuun seenaa fi afaan Oromoo guddisuu addunyaatti mul'isuu irratti xiyyeeffataniiru. Bara 1965tti raadiyoo Moqaadishoo afaan Oromoo kan eegalchiisan jalqaba daqiiqaa 15 achii daqiiqaa 30 booda garuu sa'aatii tokkotti ol guddisuun Sheek Rashaad akka kanatti hojjechaa turaniiru. Boodarras mootummaa Somaaliyaa yookaan Ziyaad Barree wal dhabanii gara Saudi Arabiyaatti akka imalan seenaan isaanii kan himudha. Harargee bal'oo keessatti maqaa guddaa kan qabuu fi qabeenya hedduu qabaachuudhaan kan beekaman abbaan isaanii yookaan Ayyuub Abubakar Atakaroo Itiyoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu ture keessatti xiyyeeffannoo gamlachuu turan keessatti namoota dubbifame keessaa tokkodha. Deeggarsi yookaan kana keessatti argame ummanni garuu afaan isaanii guddifachuu irratti xiyyeeffatan. Sheek Muhammad Rashaad Abdullee raadiyoon Moqaadishoo eegalchiisuun barnoota amantii Islaamaa fi guddina qubee afaan Oromoo irratti hojjetaa turan yoo ta'u, Ayyuub Abubakar ammoo afaan Oromoo oduu dhiheessuun kan beekamudha. Kunis gaazexeessaa jalqabaa afaan Oromoo ta'uunis galmaa'anii jiru. Gameessi aartii Oromoo Yoonis Abdullaahii nama yeroo duraatiif walleessaa gara raadiyoo Moqaadishootiin dabarfate ta'uunis raadiyoo Moqaadishoo kana keessatti galmee isaanii kaa'ataniiru. Garuu Moqaadishoo imaluu isaatiin dura Ayyuub Abubakar sagantaa afaan Oromoo daqiiqaa 15 kan bulchiinsa Haayila Sillaasee irratti xiyyeeffattu dabarsaa ture. Yeroo jalqabaatiif raadiyoo irratti dhihaatee akka sirbuuf namni carraa kana kenneef Ayyuub Abubakar ta'uu isaa weellisaan gameessi kun dubbatee ragaa baheefii jira. Bara kana keessatti Itiyoophiyaa afaan Oromoo raadiyoo cabsa yeroo jedhamutti obsimem itti dhiisii sirba jettuun fuudhee gale jechuunis jalqabaaf dubbateera. Erga Yoonis reediyoo kana gubbaa hojii isaa eegalee booda sagantaa daqiiqaa 15 ture gara 30tti ol guddisanii kaanis oduun alatti yeroo jalqabaatiif sirbi 2 affeerame. Booda mootummaan Haayila Sillaasee tikoota isaa gara Somaaliyaa ergee bara 1968 Ayyuub Abubakar ajjeesisiise jedhama. Raadiyoon Moqaadishoo hanga bara 1975tti akka ture kan himamu yommuu ta'u, jalqabbii isaa holola mootummaa fi kan tahus raadiyoo Moqaadishoo guddina afaanii, guddina seenaa fi miidiyaa Oromootiif bu'uura cimaa ta'ee jalqabe. Hariiroo yookaan ammoo mootummaa Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa waliin qabaniif mootummaan Itiyoophiyaa basaastota yookaan humnoota isaanii erguun gaazexeessitootaa fi namoota beekamtii qaban kanneen adamsuu isaa itti fufe. Mootummaan Haayila Sillaasee akkuma mootummaa Ziyaad Barree malamaltee garaagaraa fayyadamuudhaan holola gaggeessaa ture kan jedhan yommuu ta'u, reediyoo Harar kan eegaleef ammoo holola reediyoo Moqaadishoon darbu ofirraa faccisuuf akka ta'es dubbatame. Gaazexeessaan hangafaa Ayyuub Abubakar kan mallattoo raadiyoo Moqaadishoo ta'e erga ajjeefame booda ammoo namni isa gituu fi dandeettii ajaa'ibaa qalbii namoota hedduu hawwate Abubakar Muusaa bakka bu'e jedhan. Mootummaan Haayila Sillaasee raadiyoo Moqaadishoo cufsiisuudhaaf malli inni fayyadame hojjettoota achi turan hiraarsuu qofaa miti. Sagantaa raadiyoo gabaabduu Hararitti banuudhaan mala malatee tokko keessaa kan turee fi raadiyoo Harar keessatti qophiilee bashannansiisoo hedduu jechuudhaan beekaman jechuun ragaalee garaagaraa ni agarsiisa.
haa ta'u garuu Finfinnee irratti bannaan uummanni Oromoo achirratti tokkoomu jedhanii sodaa qabaniif jecha Finfinneetti osoo hin banin hafanii turan. Yoo itti dhiisan ammoo uummanni gara bahaa yookaan Harargee kan Moqaadishoo waliin wal taha jechuuf sodaa biraatis ni qabu. Kanaaf qophii afaan Oromoo sagantaa jedhus jalqabanii turan. Garuu haa banamuyyuu malee dhiibbaa guddaa jala kan turee fi hanga dhufaa yookaan dhufaatii mootummaa TPLF gahutti qormaata hedduutu isaan mudataa ture. Raadiyoon kun maqaa Oromoo jedhu qabatee lafaa ka'ee waan gabbiseef kun itti fufuu akka hin jaalannes warroonni kana qeeqaa turan ni jiru. Gaazexeessitoonni gameeyyiin illee sababa dhiibbaa garaagaraatiin kan lubbuu isaanii aarsaa ta'e akkasumas kanneen mana hidhaa keessatti waggootaaf tortoranis hammaataniiru. Kanneen keessaa gameessi baandii afran qalloo bu'uuresse booda raadiyoo Harariitti lubbuu isaa hore Abubakar Muusaa nama adda durummaadhaan kan hojjetaa ture keessatti lakkaa'ama. Dararaa bara bulchiinsa Hayila Sillaasee afran qalloo keessatti isa mudachuu eegale bara bulchiinsa Dargii ammoo fuuldura istiidiyoo reediyoo Harariitti lubbuun isaa gaaga'ame. Namni raadiyoo kana bu'uuresse kan qophii raadiyoo irratti dhiheessuun maqaa masoo argate Abdii Qophee yookaan Mohammad goota isaan kan tahee fi aartii Oromoo ga'ee guddaan kan isaan bahatan tahuun maqaan isaanii ol kahaa turedha. Wayita bara 1973 raadiyoo Harar seenan uummanni bahaa fi dhiha Oromiyaa osoma afaan tokko dubbatu guddoo kan waliin hubanne waan taheef yeroo sanatti wal hubannaan isaanii garagara ture. Weellisaan gameessi Yoonis Abdullaahi Itoophiyaa keessatti afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhamaa waan tureef wallee qopheeffate hedduu hawaasa biraan gahuuf carraa osoo hin argatin turuu fi yeroo jalqabaatiif karaa raadiyoo Moqaadishootiin qilleensarra oolee fi ture. Raadiyoon Hararis dantaa siyaasaa Hayila Sillaaseef haa eegalamuyyuu malee artistoota Oromoo hedduuf carraa tahee mul'ate ture. Keessumaa gareen aartii gameessi baha Itoophiyaa yookaan baha Oromiyaa baandii afran qalloo raadiyoo kanaan guddoo fayyadamee ture. Kanumaan fayyadamuun ammoo of beeksisees jira. Kaayyoon isaa waan fedhes haa ta'u afaan Oromoo yookaan afaan tokko miidiyaatti ol baasuun waan salphaa kan hin taaneef uummanni Oromoo Itoophiyaa keessa jiraatu hundi wal akka dhagahuu fi akka wal hubatu gochuunis kan danda'amedha. Aadaa walii baruu, walta'iinsa afaanii, hojiiwwan diraamaa fi qoosawwan akkasumas sirboota ammayyaa hundaa ol ammoo miidiyaalee amma guutumanii ka'an lafa jiran kanaaf kanneen afaan Oromootiif hojjetaniif hanga ammaatti galatoonfatamaati kan isaan jiran.